anaa fi haadha manaa koo qofa otoo hin taane anaaf akka haadhaati, akka obboleettiiti, akka hiriyaattis waan hundumaa kooti waan taateefi sababbiin isaa waan baay'ee kan inni ishirratti obsedhan siin jedha. Kanaaf Waaqayyo ayyaana isaa ishiidhaaf haa baay'isu. Nageenya Waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Kallattii hundumaan biyya keessa, biyyoota alaa, biyyoota adda addaa keessa kan hordofaa jirtan hunduma keessaniif maatiif furtuu dhaloota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha. Soon hojjechaa jiru waan tokko isinii qooduu dhufe jechuudha. Yeroo hundaa ani biiziidha. Viidiyoo waraabuuf illee yeroo hin qabu jechuudha. Bakki itti waraabus naaf mijataa miti waan ta'eef utuman hojjedhuuti ganaa uffata jijjiiradhee maal jedhee hin waraabu akkuma hojii hojjetachaa jirutti yeroo daqiiqaa argadhetti fayyadamee waraaba jechuudha. Kanaaf yaada xiqqoo tokko isinii qooduun dhufe ji'a kuni ji'a guyyaa dhaloota abbaa manaa kiyyaatti jechuudha. Ila otoo inni hin beekin sarpiraayisii goone obboleessa isaa jechuudha. Guyyaa dhaloota isaa kabajneef jechuudha. Maaliin akka inni jedhe dhugaa baay'ee na ajaa'ibee jechuun amma kana dhaan amman jedhutti yeroon kana jedhu hin beeku jajuufis miti itoo jajamees nama jajamuu qabudha dhugaa dubbachuuf taanaani. Ana otoo hin taane namoonni bakkeedha nama dhugaa ba'aniifidha. Kanaafuu mee warri ilaalaa jirtan viidiyoo kana umurii dheeraa sinaa waliin sinaa jiraachisu jedha waan keessa keessan jiru nu eebbisaa jechuudha. Nuti immoo ameen jennee fudhanna. Kanaaf maaltu ta'e seetanii erga walitti dhufnee hiriyyummaadhaanis turre gaalas erga godhannee si'a arfaffaa kabajuu kofiifidha jechuudha. Otoo hin beekini isaan booda maaltu ta'e seetanii guyyichi akka carraa ta'e guyyaa gaafa irreecharra oola jechuudha. Guyyaan dhaloonni isaa an akkuma nama irraanfatee tokkotti dadabbarameera jechuun namni egaa guyyaa ji'a dhaloota isaa baay'ee tokko isinii ta'a mitiire. Achumaan dadabbarameera baay'ee tokko jechuudha. Maal taatee namni achiitu naasofnu kanaaf na dabbaraa jiraa jedhe. Ani garuu akka nama dagatee ittiin daganne isaan booda turseetanii ammas guyyaa isaarra harkumatti bisheesseen irra darbee obboleessaa jennutti pirooses gochaa jirra jechuudha. Isaan booda ammas guyyaa sanarra dabarsinee akka inni irraanfatu guyyaa sadii moo waan ta'e irra dabarsine jechuudha. Isaan booda haala bareedaa ta'een kabajneef yeroo kaan dhugaadha ijoollee namoota hiriyoota isaa ijoollee waaqayyo jaalala namaaf haa kennu bilbilaan akkas godha yeroo jedhu tole jedhaniitu kabajuuf jechuudha. Ammas immoo akka carraa ta'ee akkaataa kanatti natti tole jechuudha. Maaliif ijoollee haala keessa jiru yerootti gammachuu ibsatan miti. Garuu immoo wanti tokko yeroo ta'u nama tokko namni sun akka gammadee jiraatu nama feetu tokko yeroo gammachuu isaa argitu baay'ee gammada. Innaa baay'ee tokko gammadee jechuudha. Kanaaf jaalala keessan mana keessan kunuunfadhaa jechuudha. Daraa keessan jaalala ho'aa waliif qabaadhaa amma waliin jirtanitti jechuudha. Yeroon kana jedhu qaama walirraa fagaattanii haalaan iyyuu yoo walirraati fagoo jirtan jaalala keessan kunuunfadhaa yookaan immoo innaa seeraan qabadhaa jechuudha. Isaan booda akka kana ta'e amma osoo hin beekin akkasin jedhee waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha. Galgalatoo bilbilaa isaa jiru maaliif akkanan gootu borumee uffata adii uffadhunnaan maaliif nu uffadha tokkoffaa roobadha yeroon kun roobaa jira bokkaanadha roobaa oolee akkuma kana immoo ayyaana miti naannee sabamoona kana yeroon kun yeroo irreecha darbeedha waan ta'eef rakkoon qabu uffadhuun jedheen waaqayyo isaa eebbisu kallattii kamiinuu yaada koo hin fudhata tole jedhee fudhatee uffate jechuudha. Isaan booda itoo hin beekin akka ijoolleen immoo bakkeetti waaman taasifamee mana keessa isaan booda itoo hin beekin wanti hunduu qophaa'e yeroo dhufu baay'ee tokko haala namatti toluun jechuun bakka akka inni gammadu waan nama fedhuuf jechuudha. Isaan booda kabajameefi jechuudha kabajameefi waan inni jedhe jechuudha dhugaa dhaggeeffadhaa viidiyoo isaa isiniif kaa'aa daqiiqaa xiqqoodha kan waraabame. Kanaafiyyuu mana keenya unuma tokko nuunfataa. Yeroon kana isiniin jedhu tarii akka salphaatti namoonni ilaaluu danda'u. Gaa'ela jechuun salphaa miti. Yeroo ammaa kana akkuma ilaallu gaa'illi akka waan hin baasnetti ilaalamaa jira. Ajjeese hiikteedha yeroo ammaa kana jechuudha. Dhugaadha gaa'ela keessa mormiin jira lolli sirriitti jira. Garuu lolli sun akka qabbanaa'u lolli sun oolee akka hin bulle gootee kan kunuunfatu sii fi ishii qofadha. Inni obboleessa koo taates inni obboleettii koo taate ishiin obboleettii koo taates jechuudha. Gaa'ela keenya ofuma keenyaatti kunuunfanna. Waa'ee gaa'ela kanaa wal qabatu waaqayyoon gargaara yeroo dhiyootti lamaaniin
yaada bal'aa isiniif qoonna jennee yaada guddaa qabna dhaloota hunda bira gahaa gara miidiyaa kanaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu lolli jiraachuun ni mala, walitti mufachuun jiraachuun ni mala. Haa ta'u malee garuu oolamee akkam bulfamne walitti mufachuun sun yoo gootan gaa'illi keessan dhugaadha. Dursa Waaqayyo biraa isinii kenname taanaan hin diigamu. Amma danda'ameen walirratti ilaaluu dhiisaa. Yoo inni mufate ati ishiin shamarranii kan obboleettiin koo ishiin ala tasgabbooftu ta'i jechuudha. Yoo ishiin waan mufattu ta'e immoo obboleessi koo ni dhiira tasgabbaa'aa ta'iiti. Akkaataa kanatti hiikanii walajji amma yeroo keessattuu torbee kana keessa dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa ajjeeseetu dhaga'amaa jira. Kanaafuu wala manamummaadhaan yaada walii galuudhaan gaa'ela keenya haa kunuunfannuun asumaanis dhaamsa kooti. Kanaafuu kallachumaan gara qophichaatti isin dabarsaa achi keessattis waan inni jedhe dhugaa jechuun ani amma kana isaaf ta'eeraa ani amma kana isaaf akkasidhaan man jedhu irra nageessise. Jechuudha baay'ee tokko gammadeera gammaduu isaatti immoo jechuudha. Kana fakkaataa hamaa waaqni nuun dhageessisiin waan gaarii karaatti gaa'ela keenya kunuunfannee gaa'illi of galu Waaqayyo baranuu akkasii nuuf haa taasisu dhugaadha. Barri isaa ulfaataadha garuu immoo ogummaadhaan injifachuu dandeenya. Waaw ደስ አይልም? ያምራል። አዎ በጣም ነው የሚያምረው። መጣ አልመጣም አልመጣማ ስመጣ ነገር እና Happy birthday to you. Yeah, this is the day you. በገል አልተ Tole, galatooma. እሺ ማለት ስትራጋም ያለው Egaa wanti nutti dhaga'ame gammachuu guddaadha. Sababiin isaa iyyaannes jechuudha. Waan inni iyyaanne akka tasaati. ኦኬ Akka tasaa ala ooleennaan dhufuu mana kootti sagantaan bareedni kun qophaa'ee na eege. Isa kanaaf haati manaa koos guddaa Waaqayyo ishee eebbisuu galatoomiin jedhaan lafa jirtutti. Akkuma kana obboloonni koo mana bareechitanii na eegdanii hiriyoonni koo manatti bareechitanii na eegdan kun baay'ee galatoomaan jedha. Egaa har'aa bara 1979 ji'a fulbaana keessan dhaladhe. Kanaaf har'a waggaa 36ffaadha jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola baay'ee gammadeera. Kanaaf kana gidduutti Waaqayyo nu eebbisee nu baay'isee haala kanaan umurii itti nu ida'ee jira. Kanaaf baay'ee guddaa Waaqayyoon nan eebbisa. Kana gochuu keessaniif immoo baay'ee gammadeeran jedha baay'ee addadha. እሺ waaqayyoof galannaa ta'u eebbifamii waaqayyo si eebbisu umurirratti umurii siif haa dabalu. Ameen. Nus baay'ee gammanneerra. Baay'ee bareeda jedha. Egaa akkuma kana sagantaan qophaa'e kun baay'ee addadha. Jechuun hin yaadamne egaa hin kabajnee hin yaadne waaqumatu carraa tolchee jedha. Kanaaf amma yerootti keekiin qophaa'ee muramu ta'a Muramu. jechuudha. Harkin jiru naamilee harka. Jechuudhaan immoo sarpiraayizii kana kan si qopheesse haadha manaa kee boontuudha. Ani bakka bu'aadha jechuudha. Waaw. Tole obboleessi koo Abdiini aga ammaanatti nimni ture egaa dhokseetuma waan ta'e jejjechaa ture. Akkuma kana akka argitan kanaan amma bareechee akkuma kana immoo haati manaan koo guyyaa dhaloota koo kanaa gammaddee deddeebiidhaan waggaa darbee saaluma kanaan naa kabajaa turte. Jechuun ani kabajuuf guyyaa tokko yaada qabaadheen beeku kanaan duras akkuma kana sarpiraayizii na gochaa kan turte haadha manaa kooti. Ammas Waaqayyo baraaf jireenya ishee haa eebbisuu guddaan ishee galateeffadha. Isheen anaa fi haadha manaa koo qofa otoo hin taane anaaf akka haadhaatii, akka obboleettiitii, akka hiriyaattis waan hundumaa kooti waan taateefi sababbiin isaa waan baay'ee kan inni ishirratti obse ansiin jedha. Kanaaf Waaqayyo ayyaana isaa ishiidhaaf haa baay'isu. Waaqayyo lafa jirtutti nagaa ishiidhaaf haa godhu. Baay'een kabajaaf jaalala guddaa ishiidhaa qabaa. Ishiin anaaf waan hundaa kooti. Irra deebi'ee obsee lafa jirtutti jaalalaaf kabaja guddaan sii qabaa.
Waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu. Egaa kana waan inni iyyaanne akkuma kana obboleessa kofaana walii galtanii kana gochuu keessaniif Waaqayyo sinaa eebbisu jedha. Guddaan moo gammadeera. Sababiin isaa Waaqayyo guyyaaf bara namaa kennurra kan caalu hin jiru. Kana baay'ee gammadeera. Guyyichi guyyaa kooti jechuudha. Kana baay'ee guyyaan itti gammadeedhaan siniin jedha. Baay'ee haati manaan koo galatoomi. Hiriyoonni koo dhuftanis galatooma. Obbolaan koo akkuma kan galatooma. Waaqayyo sinaa eebbisu galatoomaan jechuu barbaada. Egaa hundumaa Waaqayyo galataa argatu jedha. Eebbifama baay'een sin jaalladha. Thank you.